dadhabuun wanni kun marri namni goofatana ta'e yookaan shiftaa akka durii dhiirri shiftu san shiftee waan maqaan qabullee hin galle kun ormo obboleessa isaa irratti akkana godha. Wanni kun akkuma reef maammeen jedhee maqaa gosaan qabu. Wanni namni jala sararee beekuu qabu. Anaa fi Maammad yoo wal lolle anaa fi Maammad nama nu deeggaru qaba, nama nu mormu qaba. Kanaafuu namni na deeggaru ana jala iyyaa, namni Maammadiin deeggaru Maammadiin jala iyyaa. Wanni kun ammallee wama namoota wahiiti malee waan gosaa qabu. Bakki itti waan gosaa qabu eessa? Bakka nama maqaa gosa isaa dhahanii abiyuuzii godhan sani. Ijoollee tana Arsiin hin erganne gaafa maqaa ati wallo jedhanii akkas nama godhan. Ijoollee tana wallo hin erganne gaafa maqaa ati Arsii jedhanii akkas nama godhan. Wanni qabxiin namni hundi beekuu qabu sani. Garuu immoo laalaan tuni laalaa saba laaleessiti, laalaa gosa laaleessiti. Sababni isaa namni tokko waan takkaa namni argeellee dhaga'ee hin beeyne sababa Arsii ta'uutiif yoo argu kuni badii guddaa. Wanni kun immoo waan gosaa fi kadhaadhaan illee hafuu miti. Seeraa fi seenaaf illee lafa taa'uu danda'u qabaata wanni kun. Keessattuu warri Su'uudii jiru waan kana hunda isii namoota waan kana keessaa harka qaban seeratti dhiyeessuu hin danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraa ifa manaa godha. Wallaahi ani hawaasa walloo hedduu jaaladha. Ilmaan ala kanatti rakkattu hedduu parsanaalii ofii kiyyaa gargaaru hedduu qabu. Akka hawaasaatti waan sabni guutuun godhaa ture hundi waliin beeyna. Beekaa qaban, sheeka qaban. Namni qoma dhahatee gabbahee taa'aa ijoollee cabaa. Badaa maaloonni akkanaa isin akkana gootan. Nama jedhu nama guddaa tokko dhabuun baay'ee qalbii tasaafsan. Asila waan kana durii duubaan erganii jira boo. Jaalatanii callisaa jiran boo. Maalii of gaafachuu jiraan? Akkamitti nama tokko arguu dadhabne nama gabbahee nama sirnaa waan kana ilmaan ta'e waan taphaa gootan akkamitti jechuu dadhabe. Wanni kun ammallee sirriitti irratti xiyyeeffatamuu danda'uu qabaata. Waan asirraa hafuu qabu jedhee waan lama kaasu. Tokko jaarsummaan asirraa kun waan furuu dhiifa manaa godha. Qabuuni qabna garuu nu harkaa hin beeknuuf nama hedduun hin beeku. Imala tokkummaa Oromoo United kajamu kuni tokkummaa Oromooti. Oromoon tokkummaa fi profaayilii isaa gama tokkummaatti sassaabuun dirqama. Ilaalcha ganda amantii faayidaa irratti hirkannee ganda amantii ilaalcha xixiqqoo ijoolleen amma edukeeshiniin gadi zeeroo sharpii gubbaa ta'an kuni yaadan kana keessa loogaawut taanee waan pozitiif ta'e irratti tokkummaa Oromoo irratti fookas gochuu qabna. Akka wallaalummaa kiyyaatti sininjaa galatooma kanumaan isinidhaamaanis. Galatoomii obboleessa keenya ulfaadhaa hundi keessaniyyuu dhugaa warri tokkummaatti amantan tokkummaadha. Oromoon tokko. Dhiigni keenya tokko, aadaan keenya tokko, amantii keenyatu garaagara malee. Amantii mobbama fudhata. Yoo barbaade musliima ta'uu dandeessaa, yoo barbaade kiristaana ta'uu dandeessaa, yoo barbaade asallamuu dandeessaa. The religion is a practice. Maal jira seerri addunyaa? You can practice any religion. You can do like waan barbaade amantii barbaade hordofuu dandeessa. Garuu kan jannata si galchuu amantii kee osoo hin taane hojiitti dachee irratti hojjettetu Rabbii wajjin walitti si dhiyeessa. Nuti akka Oromootti waan hamaarraa waan amma ta'aa jiru kana sirriitti manni kamiyyuu banatee waan kanarraa qeequu qaba. Nagaa buusuu qabna, tokko ta'uu qabna. Tokkummaa malee wanni takka wanni nu baasu hin jiru. Kanumaa hundi keessan waama tokkummaa softu galatoomaa. Mee dhugaa dubbachuu fi tamiiree obboleettii keenya ulfaadhu baay'ee kabajame. Eenyu namni itti aanu namni biraan? My love, can you say something? Namni dubbanne eenyutu jira dubbadha turumbadhu. Marcos ninjira maal jette?
Yaa dhagaa turteen si'a kaa waan haasa'aa obboleetti keenya tumira keessa nagalchee dubbisanii dhaggeeffatu jira katiirri waan isaan jaawal dura duuba waan bareedudha. Shamarran keenya keessattuu yeroo ammaan tana yeroo akka shamarranitti yookaan akka haadha siiqatti illee gabbaatanii waan kana waan amma deemaa jiru kana faallaa isaa dhaabbachuu danda'uu qabnu akka Oromoon diigamni Oromoon hin facaane tokkummaa Oromoo yeroo itti calaqqisiisuu qabnu yeroon isaa ammaan tana jeetee yaadanii jabaadhaa namni keessanii kun gabbawoo waan gaariidha. Gandummaa fi kutummaa dhiifnee Oromoo Yuunaayitid Oromoodha. Akka Oromootti yaadnee akka Oromootti yoo dubbanne rakkoo jirtu hundaa wanni wajjin wal bira dhaabbachuu dhoowwu hin jirtu. Akkuma ishiin jette gargaarsa waa'ee gargaarsaa kan ishiin jette kana baatii lama akkasuma maqaa irraa haasa'u jirra. Ishiin har'a dhuftee fakkaatti malee gargaarsa sooshaal miidiyaa gubbaa deemu dhaabbachuu qaba. Karaa tiktaakin jennee giiftiin dhaabbachuu qabdi waan hedduu haasaa turre obboleetti keenya baga nagaan dhufte kaayyoon teenyallee sanumaa duraan illee yeroo dheeraa waan kanarraa haasaa turre wanni namoonni garii nu dura dhaabbatee nuti duuluufillee takka sanuma fa'aadhaa'u. Sanifu warreen gartee bu'aa mataa isaanii jalaatu qabu. Oggolotti ajandaa kana kan gadhuufne warri itti duulus ni ture. Ammallee ni jirasi. Kanaafuu kun kaayyuma keenya jabaadhuu baga nagaan dhufte sinja. Welcome to the club. Galatoon bilisa xiyya qaali galatoon. Gabbeetiin profaayila kana goradheetiin ol deebi'a. Angasuu carraa nama birootiif kan waliin deebi'a. galatoomii obboleettii Samiyaan illee kaatee jirti tokkummaa labsinu. Keessumaa yeroo ammaa kana keessumaa amma kana akka Oromooti tokko ta'uu qabna. Hundi keessan warri profaayilii godhan galatoomaa tokkummaa labsaa. Okay, erga kana jenne. Erga gaawoo anillee profaayil godhadha. Abbo godhadha profaayilii tokkummaa labsaa. Engineer, welcome. Dhaggeeffataa turteen si'a ammaaf namni yaada namni haaraa namni takkaan dubbanne isan si'a. Engineer, welcome. Hello, Mr. Engineer. Are you there? Okay, you're in engineer. Network isa tu kaze. Okay, nama network isa recess tauti. Enyu adubatu. Samia, yaada qabda? Guys, nama dibbatu jirtu please. Mee hundi keessan si'a tokko copy link kitaaba godha. Rabbumaaf jedhamoo namoota asirra jiran follow godha meeshaa tokko. Wanta akkasiin hin miidhu ijoollee Oromooti. Alagaa miti follow godha. Maal ta'e follow gootan? What is the matter? Maal isin miidham? Follow godha tokko tokkoon warra gastii irra jiran follow godha. Taap illee godha. Yoo dandeessan. Isin jechuun isin force isin gochuu miti. Taap godha. It's okay. Isin hin miidhu guys. Okay. Dubbadhaa akka jiran. Engineer deebitee networking kee deebi'ee fakkaata. Lammi itti fufi yoo miyuutii kaafattee jirtaa itti fufi. Marcos miyuutii kaafadde. Jeerime itti fufi. Egaa yaada gaariidha. Maaliif jenne maali namni baay'ateefis xiqqaateefis miti. Egaa nageenya labsuun kun dhugaana jechuun baay'ee as taa'eetu si wajjin tureetoo yaada hundaa yaada gadi bu'aas yaada ol bahaas bakkaan kinni jirus bakkaan kinni hin jirres si wajjin carraa argadhee si wajjin qooddachuu kootiif baay'een itti gammadee jira. Kanattaan immoo kana dura waa'ee profaayilii kanaa manuma kan kee dhufeen guyyaa tokko akkaawuntii kanaan miti guyyaa tokko jechuudha. Dhufeetanii profaayilii kana godhadhaadha jennaani sanumaan qabadhe maaliif nan godhadhaa akkamittan godhadha waa'een kun waa'ee maaliiti jedheen nan laale keessa gadi bu'e jechuudha. Waa'ee ofii kootiiti waan ta'e waa'ee tokkummaati waan ta'e waa'ee ofii kiyya ofii kootii waan ta'e akka ta'e hubadheetan nan godhadhe jechuudha. Amma immoo tururbaduun dhufeetoo dursa fakkeessummaa of keessatti qabattee yookaan immoo yaada akkasii naan jechuu barbaade innis naa of gochoote. Akkamitti kana godhatte dura jennaan ati narra akkasii miti lakkii jettee deebiftee egaa akkaatti wal deebisuunis gaariidha nama gammachiisa. Haa ta'uuti profaayila kana godhachuu qofa osoo hin taane gochaanis raawwachuun barbaachisaadha. Maqaadhaaf ofirra goone waan hin taane labsuu bakka gadi bu'umsa bakkee gadi bu'aa bicha deeggaruun namni yaada gadi bu'aa hin qabaata baay'ee jechuudha. Yaada cabaa tokko hin qabaata yaada sirrii hin qabaata. Bakka yaadni cabisanitti sirreessuu bakka
barumsa nama sanitti horuudha jechuudha. Kanaaf isheen amma seente sun obboleettiin keenya dhugaa jechuun yaada qajeelaadha. Ani Shawaas miti, Walloos miti, Wallaggas miti. Jetteetoo of ibsite profaayila kana nan godhadha jechuun ishee baay'ee natti tolee jira. Maaliif hin jennaan dursa kan dursu wanta hundaayyuu kan dursu of ta'uudha bakka. Namatti hirkatummaa jalaa of baasu. Yaada ofiitiin socho'u. Innaa baatee galtus yaada keeti. Kana waan ta'eef hundi keessanuu haga isinii danda'ameen warri as jirta. Profaayilli kuni waa'ee tokkummaa Oromooti waan ta'eef yoo Oromoo taate yoo Oromoon taane irratti hirkattee too godhattee akka ittiin asurguftee achurguftu barbaachisu. Gingilcha ta'uun jechuudha. Kanaaf as ta'e achi ta'eeti of dhaabbadhu of argadhuuti. Egaa bakka tokko dhaabbattee gaafa of argatte erga of argattetti anuma je'eeti anuma Oromoodha jedheeti waa'ee profaayilli kanaa kun yoo sii galee godhadhu. Yoo sii gale jechuudha. Yoo siin galinitti waan siin galletti of hin danqin. Kanumaan siin jedha haga isinii danda'ameen godhadhaadha. Guddaa galatoomaadha. Kanaafuyyuu yaadni hamma ammaatti deemsifamaa ture yaada bilchaatan isin jira yaadni bilchaanis jira ana ta'uu danda'a naa biraa ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu tokkummaan kun baay'ee natti tolee jiran siin jedha guddaa galatoomaa. Rasanya hedduu galatoomee ammallee irra deebi'ee asumaanuu dhiifama. Namoota tokko jira profaayilii kana kaatanii bakka gadhee deemanii nama arrabsan waan sila tokkummaa irraan eeggamne warra godhanii nama wayiitiin argisa maqaa keetiin wal fakkaatu profaayilii kana kaatee bakka biraatiin nama arrabsu saniifin si gaafadhe dhiifama. Saniifuu jira keenya jabaadhaa yeroo ammaa tanaa yeroo diviizhinii amma akkatti baay'ate kana keessatti waan tokkummaa Oromoo mul'isu takka godhannee deemuun hiikan ishiis waan biraa hiikaa biraan qabu waan biraa mistira tokkoon qabu siyaasa irraa walaba amantii fedhe hordofii siyaasaa fedhe hordofii ati Oromoodha akka Oromootti Oromoon takka jechuu qofa hiikansaa akka Oromootti Oromoo yoo rakkate wajjin bira dhaabbachuu yoo sagalee keenya barbaade sagalee ta'uu fi kanuma kaayyoon teenya waan biraa takka hin qabnu dhaaba siyaasatii miti yookaan paartii siyaasaa ta'amtu tanaa miti yookaan murna siyaasaa yookaan amantii miti Oromummaa qofa wanni walitti dhufitu kutaan hin daangeffamu. Amma akkas jiru namni ijoolleen Arsii jirti, Harargeen jirti, Wallagga jira, Jimma ammaa feeroodhaaf asirra waan jiru jala kana ni jira, kaajala waa barreessuudhaan argireefu Jaafaroonis bakka isaatu hin beeku Jaafaroo waluun beeku guddaan keenya tokkummaa Oromummaa walitti nu fide malee akkasitti wadhaa ministeerri nuti kam tokkollee hin dhuunfatti hin jiru. Saniifuu yeroo ammaan tanaa yeroo Oromoon wal qoqqooddee wal nyaatissi Oromoo biisuusaatti Oromoon takka ta'uu mallattoo takkaan Oromoon tokkummaa Oromoo loogoo tana kaayyannee nuti Oromoon takka calaqqisiisuus hin jaagalatooma ulfaadha. Akkasitti akka boleessa fayyadee yaadni nuti nama bilchaataadhaa miti yaada dogoggoraas ta'uu ni mala afaanillee nu hojjaatu ni mala akka dhiitee qofaan TP tokko walitti mufachuun hin jiraachuu miira keessa gallee keessa takka waa darbachuun ni jira irra walii dabraatu hojjetaa wal dabarsan hin jaagalatooma. Thank you. Dogongore ta'ee na of kolche torombaddo dogongore ta'anis bakkeen namni anatu sirriidhaa of hin jenna malee anumti ani sirriidhaa of hin jedhu kun dogongoruu hin danda'a bakkeen dogongore yoo jiraate hundi keessanuu na of kolchaa torombaddonis asumaan. Galatoma kaaliwwan. Alrighty.